Egalu maqaan kiyya Alamnash Waaqjiraa Toomsaan jedhama. Hojii wachiistuu ganda qilxuu Dammaati. Akkuma beekamu gurmaa'insa haaraa wal qabatee akka ganda qilxuu Dammaatti hojiiwwan gurguddoo fi inishitiiviiwwan kallattii mootummaatiin kaa'aman hojiiwwan guddaa raawwannee jirra. Isa dura garuu ganda qilxuu Dammaa ibsuudhaaf ganda qilxuu Dammaa baay'ina abbaa warraa nama dhiira 626 akkasumas dubartii 339 idaama baay'ina uummataa nama abbaa warraa 965 kan qabnu ta'uu isaati. Akkasumas abbaa ollaa 193 fi garee misoomaa 35 kan qabnu ta'ee walumaa galatti baay'ina maatii 6,004 kan qabnu ta'uu isaati jecha. Gandi keenya akkuma beekamu iddoo wiirtuu daldalaati. Akka magaalaa keenyaatti iddoo wiirtuu daldalaa jedhamee kan beekamu keessa ganda keenya ta'uun isaa beekamaadha jecha. Kanaaf ganda keenya kana keessatti immoo hawaasni fedhii hedduu qaba. Hawwii bu'uuraalee hedduu qaba. Waggoota hedduudhaaf ka fedhii uummataa kan ture bu'uuraalee misoomaa keessaa daandii keessaati. Kanumaan illee wal qabatee akka ganda qilxuu Dammaatti bara 2017 daandii keessaa yookaan koobilistooniin guguddaan lama kan hojjetamee jiru ta'uu isaati. Dabalataanis gurmaa'insuma kana sababeeffachuudhaan galmi guddaan akka gandaarra darbee akka magaalaa keenyaaf ta'uu danda'u illee ganda kanatti baajata mootummaatiin kan nu dalagamee jiru ta'uu isaati jechaadha. Kanumaan wal qabatee illee mootummaa qofatti bu'uuraalee misoomaa kan guutu godhanii dhiisuu osoo hin taane uummannis hirmaachuudhaan fakkeenyaaf teessoowwan adda addaa akkasumas instaaleeshinii adda addaa suphaawwan dallaa adda addaa kan nu deeggaree hojjechaa ture ta'uu isaati jecha. Kanaan wal qabatee dabalataan fakkeenyaaf gandi keenya ganda wiirtuu daldalaati jennee jirra. Wiirtuu daldalaa kanaan illee wal qabatee daldalli seera alaa fakkeenyaaf ganda kana keessatti yeroo baay'ee adeemsifama. Garuu daldala seeraa kana alaa kana hir'isuudhaaf qaamolee adda addaa waliin qindoomni kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Yeroo akkas jennu gaachana sirnaa keenya akka gandaatti qabnu qindoomsinee milishaa keenya qindeessinee waajjira poolisii magaalaa waliin qindoominaan hojjenneet daldala seera alaa kanallee yeroo ammaa kana akkuma isin argaa jirtan haga danda'ame baay'ee hir'isaa akka deemaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Kunis immoo qindoomina hawaasa keenyaaf qindoomina uummata keenyaa godhachuudhaan dhibba balleessuuf illee kan itti adeemaa jirruuf kan hojjechaa jiru ta'uu isaati daldala seeraadhaan wal qabatee. Akkasumas fakkeenyaaf daldala seera alaa kanaan wal qabatee kana keessa fakkeenyaaf nageenyi seera alaa illee jiraata. Nageenyi seera alaa labsii mootummaan keenya baasee wal qabatee hojiirra akka oolleef yoo argame immoo yakkamaa ta'uun kan itti gaafatamu ta'uu isaallee hubannoo adda addaa uumuudhaan ofirraa kaanee sirriitti kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Kana wal qabatee hojii gaarii fi hojiiwwan bu'aa qaban akka ganda keenyaatti kan gaggeeffamaa jiran ta'uu isaati jechaadha. Inni biraan inishitiivoota gadi bu'aan wal qabatee fakkeenyaaf buusaa gonofaa wal qabatee akkasumas deeggarsa gamoo paartii godinaatiin wal qabatee fakkeenyaaf akka ganda keenyaatti deeggarsi gamoo miliyoona 1.6 nuu kenname. Yeroo ammaa keenya kanatti akka magaalaa keenyaatti sadarkaa tokkoffaadhaan uummata keenya hirmaachisnee uummata keenya amansiifnee kan xumurre ta'uu isaati jechaadha. Kanaaf uummanni dheeboota misoomaati uummata wal deeggaruudhaan wal amansiisuudhaan itti adeemame hojiin kamiyyuu kan galmaan hin geenyeef kan hin hojjetamne ta'uu isaa beekuun nurra jira. Kanaaf mootummaan qophaasaa bu'uuraalee misoomaa hunda guutuu hin danda'u. Rakkoowwan adda addaa furuu hin danda'u. Uummanni abbaa nageenyaa ta'ee abbaa misoomaa ta'ee abbaa biyyaa ta'ee nageenya isaa eeggachaa misooma isaa fufsiisuu akka danda'ullee hubannoowwan qaamolee nageenyaatiif qaamolee caasaawwan sadarkaan jiran wajjin hojiiwwan gaggaariin hojjetamaa kan jiran ta'uu isaati jechaadha. Inni biraan hojiin ijoo ta'e fakkeenyaaf hojiiwwan carraa hojii uumuuti. Hojiiwwan carraa hojii uumuu dargaggeessi keenya abbaa biyyaa akkuma ta'e abbaa biddeenaa ta'uu qaba. Hoo xiqqaate hojjetee galee nyaatee buluu qaba waan ta'eef qusachuu qaba waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti illee akka ganda keenyaatti carraa hojii uumuu wal qabatee dhaabbiidhaan waldaa 42 akkasumas miseensa nama 632 carraa hojiin kan uumame ta'uusaa akka ganda keenyaatti kun hojiiwwan gaggaariin kan hojjetaman ta'uusaa asirratti ibsuu barbaadeen akka waliigalaatti hawaasa abbaa nageenyaa gochuun hawaasa abbaa biyyaa gochuun galgala irraa kaasee galgala qofa osoo hin taane guyyaa hawaasni abbaa nageenyaa ta'e nageenya isaa akka eeggatuuf caasaa keenya sadarkaan jiran abbaa garee abbaa ollaa
ijaarsa mootummaatiif paartii gadi jiran cimsuudhaan uummanni ofii isaatiin akka of eegu misooma isaa akka eeggatu hojiiwwan gaggaariin kan hojjetamaa jiran ta'uu isaati. Akkasumas immoo bu'uuraaleewwan misoomaa ijaaraman kana fakkeenyaaf of kiyya jedhee eeggachuu fakkeenyaaf daandii irratti daldala seeraan alaa kan nagadamne gochuu akkasumas immoo kuduraalee fi muduraalee adda addaa akka nagadamne gochuudhaan eeggachuu akka qabu taasisaa jirra. Dabalataan koriidarii magaalaa wal qabatee fakkeenyaaf ganda keenya keessatti mana 72 akka ka'ee jiru jecha dhimma koriidariidhaan wal qabatee manoonni 72 yeroo ammaa kana keessatti ka'anii akkasumas dhaabbileen mootummaallee kana keessa illee jiru dhaabbileen dhuunfaallee jiru fedha isaaniitiin dhimmi biyyaa na ilaallata dhimmi guddinni magaalaa na ilaallata mootummaan dhimma kana kiyya jedhee ofii kootiif jedhee fide waan ta'eef kun immoo bu'uura godhannee eeggannee dhaloota boriitiif biyya badhaatuu biyya magartuufiif biyya qulqulluu dhaloota dhufu dhaalchisuu qabna ijoollee keenya dhaalchisuu qabna jechuudhaan fedha isaatiin hawaasni daandii irraa kaafatee yeroo ammaa kanallee koriidariidhaatiif hojjetamuudhaaf qophii cimaa akka taasisaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf hojiiwwan gaggaariin akka ganda keenyatti hojjetaman hojiiwwan hedduun kana kan fakkaatan ta'uu isaati jechaadha. Kenna tajaajilaatiin wal qabatee fakkeenyaaf kenna tajaajila lammummaadhaan wal qabatee akka ganda keenyaatti ijoollee daandii irra jiraatanii uummata waliin yookiin maatii isaaniitti akka galaniif hubannoo uumaa jirra. Akkasumas haa xiqqaatu haa guddatu waan qabnu uffatallee wantoota nyaatanii bulanillee deeggaraa jirra. Yeroo darbe amma tsooma qaba obboleewwan keenya musliimaa sababeeffannee namoota daandii irra jiraniif obboleewwan keenya musliimaatiif wantoota guddaa raawwannee jirra. Ammas tsooma hiikaa iftaan dhufu irratti guyyaa boriidhaa kaafnee midhaanillee wantoota jiran walitti qabnee jirra. Kunis maalinni obbolummaa waliin cimsuudhaaf kenna tajaajila keenyaa guddisuudhaaf wantoota gurguddaa hojjennee jirra. Akkasumas manoota haadha hiyyeessaa hedduu ganna qofa eeguu osoo hin taane jalqabbiin gaariin bona jalqabuu qabna ka jennu jalqabbiiwwan adda addaa ka hojjennaa jiru ta'uu isaati. Akkasuma immoo komii hawaasaa hir'isuu fakkeenyaaf uummanni abbaa nageenyaa ta'uu qaba. Akkasumas immoo uummanni kenna tajaajila dhufuuf dafee argatee deemuu qaba ka jedhuuf fakkeenyaaf seektara gurmaa'insa qabnu irratti abbaa dhimma of bira tursiisuu osoo hin taane sa'aatii dhufetti waan barbaade fayyadamee akka deemullee taasisaa jirra. Kan immoo uummanillee hubannoo uummatarraallee akka argachaa jirtan uummanni yoo dhufu dhimma dhufuuf daqiiqaa barbaadame keessatti daqiiqaa jedhame keessatti raawwatee akka deemamullee kan taasifamaa jiru ta'uu isaati jechaadha.